Abbaa Duulaa Gammadaa badii fi miidhaa addi bilisummaa uummata Tigraay uummata Oromoo Oromiyaa keessattuu dhaqqabse waliin wal qabatee xiinxalaa isin biraan gayuu deemna galmee seenaa irraa Abbaan Duulaa Gammadaatii fi warri ammaan tana biltsiginna ofiin jedhu ka OPDO kun maal akka jedhanillee wal yaadachiisuu deemna. Mata duree lammaffaan gollichi dheengee biyyattuu galee jira mootummaan naannoo Oromiyaa araarama goonee fi jirra jedhanii jiran. Dhaabbata shororkeessa jedhee mootummaan Abiy maqaa itti moggaase yookaan ramade mootummaan naannoo araarama godhuu fi danda'a jechuudhaani ammaan tana falmiin guddaan kayaa jirti. Kunin biltsiginnaa Oromiyaatiif biltsiginnaa Amaaraa walitti buusaa jira wal nyaachaa jiran. Mata dureen sadaffaan irraa dubbachuu deemnu dhimma daawwannaa muummichi ministeeraa itti aanaan obbo Dammaqee Mokkonnin Niiyoorkittu walgahii biyyoota gamtoomanii irrattu argame. Mormii kaasee fi waan Niiyoorkittu deemaa jiru isin biraan gayuu deemna. Biltsiginnaa keessatti wal nyaatinsi hamaan dhalatee jira. Sababii kun ta'uu fi waraana Tigraayittu geggeeffamaa jiru kan keessa akkamiin baana jedhe mootummaan Abiy Ahmed kamman tana dhiibbaan hawaasa addunyaa guddaan irra dhaqqabaa jiruu fi dirree waraana irratti mo'amaa jiru raafama kan keessa ba'uuf mal akkamiitti waraan kan keessa baana waan jedhu irrattu ammaan tanallee biltsiginnaa Amaaraatii fi Oromiyaa jidduutu wal dhabii cimaan dhalatee jira. Kanaan dura waajjira muummicha ministeeraatti dubbii himtuun Abiy Ahmed Billene Taaddasee waan dubbatte balbalti araara bana jettee dubbatte dubbatu pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ageenyoo Tashaagarii mormattuu nurraa muramaa malee warra diinaa kennaa juntaa wajjin araarii hin jiru jedhee dubbate. Kunin waajjira muummicha ministeeraa keessatti wal dhaba yaada jiru hama agarsiisaa jennee dubbannee turre. Ammaan tanallee warri biltsiginnaa Oromiyaatii fi Tigraay wanni isaanii jedhanii fi wanni warri Amaaraa jechaa jiru wal dhabii hamaan akka deemaa jirutu jira. Miidiyaa irratti waan dubbatamaa jiru keessa beekaa irraa odeeffannoo argannee isin biraan gayuu deemna. Tamsaasa kenna ka oduutiin dubattu gara sittuu dabarraa amma gara oduu haa deemnu. Warrani Biliisuma Oromoo ka Oromiyaa dhihaatii fi Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaa Abiy Ahmed irrattu haleellaa finiinsaa jiru. Jiddu galeessa Oromiyaa keessalleettu haleellaa ammaan tana cimsee geggeessaa jira. Haleellaan jiddu galeessa Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru ka maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin moggaafame yeroo ammaan tana godina Shawaa Kaabatii fi Shawaa dhihaa keessattuu cimee finiinee geggeeffamaa jira. Godinaalee Shawaa Kaabaa keessattuu baadiyaan argamtu yeroo ammaan tana waraana Biliisummaa Oromootiin dhuunfatamtee jirti jedhama. Godina Shawaa dhihaatii fi Shawaa Kaabaa keessatti waraana geggeessanii waraana Abiy Ahmed hedduu akka boojeetu dubbatama. Waraana Abiy Ahmed ka Oromiyaa hedduun isaanii ilmaan qotee bulaatii fi horsiisee bulaa ka waraan kanaa fi qophii hin taane akka waraana deemaniyyuu ka beekumsa hin qabnetu dirree waraana keessattuu leenjii tokko malee bobbaafamne jechuudhaani viidiyoon booji'amtoota waraana Biliisummaa Oromoo harka seenanii ka isaan gaafatanii akkasittuu addeessiti. Kunin viidiyoo waraanii Biliisummaa Oromoo booji'amtoota mootummaa Abiy Ahmed haga tokko keessa gaafii gaafatee itti dhiyaadha. Ayyee tokko maqaa keessanii madda eenyu maqaan keeti? Ama Ziyaadii? Eessa bakka dhaloota keeti? Godinni keessa godina eessaati? Godina Baalee. Aanaan keewu? Aanaa Sawweenaati? Ganda eessaati? Qaxaalibbeeti. Hojiin kee maali? Amma maaliin jedhe amma? Milishaa moo humna addaati? Kunoo uffata humna addaa uffattee hin jirtu? Kana yeroo fudhatu bisaan mattawaan keenyas akkasa yennuu gahe. Akkasii? Yeroo ammam leenjite? Waan aan irratti leenjii malee asitti baatii takka. Baatii takka leenjite? Eessatti leenjite? Ambo. Ambootti leenjite? Sanqallee moo? Sanqallee dhabaate? Atoo? Nugusee uti? Nugusee Tashooma eessa dhaloonni kee? Lagga Ba'aanas Nugusee. Gandi kee hoo?
Caffee jaalalleeti. Hojiin kee maal? Dura qonnaan bulaa ture amma milishaadha kan milishaadha. Milishaadha. Kun uffata humna addaa uffattanii jirtanii? Yeroodhaaf nu jedhani yoo kan tokko kan jalamaa fi isaa milishaan baasni. Mutawaqaan keessan kan milishaati? Leenjii yeroo hammamii fudhatte? Ji'a tokko. Eessatti leenjite? Sanqalleedhuma? Haa ta'u? Dhaloonni keessa? Baale. Aanaa kam? Aanaan baale mootii Madawalam. Gandi kee? Oborsoo. Hojiin kee maali? Hojiin kiyyaa hundisuma. Reefu seenee. Uffata humna addaa uffattee jirtu kunoo? Uffata yeroodhaaf. Harki kee kun maal ta'e rukutamte? Akkamiree woboon tajaajila sii kenni qaba? Tajaajila akkamii sii kenni? Harka isaa naayidee. Ayyee. Bakka naa hir'isee hidhatti ciisee bule. Akkasumatti qabinsa akkamii siif taasisan? Naa shagani. Si ashaganiiru? Gaafa woboonti harka kennattu woboon akkam si godhe si darareeraa si dhiitee si reebeeraa? Narree mandaraarre. Sin dararree? Benishaangul Gumuzii keessatti faannoo fi humnoonni Amaaraa miidhaa uummata nagayaa Gumuzii irratti dhaqqabsaa jiranii cimsanii itti fufanii jiran. Odeeffannoon achirra dhuftu akka addeessaa jirtutti godina Matakkalii keessatti ganda Daayisookaa jedhamu kan uummanni Gumuzii qubatu keessatti faannoon har'a miidhaa dhaqqabsaa oolee manneen jireenya gubuudhaan maasaa fi horii mancaasuun dhiibbaa guddaa uummata Gumuzii irratti godhuun uummati Gumuzii man isaanii gadhiisanii akka gara bosonaatti baqatanii godhee jiran. Faannoon Amaaraa ganda Daayisookaa irratti miidhaa kan eegi dhaqqabseen duubatti ganda Daayisookaa qarqarattu kan argamtu ganda Barbar jedhamu saamee jira jedhama. Saamicha geggeessanii faannoon waan manaatii fi horii midhaan jedhamu tokkollee odoo hin dhiisinu saamee fe'atee deemee jira jedhama. Godina Matakkalii naannoo Benishaangul Gumuzii kan keessatti ka bobba'ee humnoonni Amaaraa kun yeroo adda addaatti uummata Gumuzii irratti miidhaa dhaqqabsaa waan jiranii fi humni kun hatattamaan Benishaangul Gumuzii gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan aktivistoota fi uummati Benishaangul Gumuzii bal'aan gaafachaa jira. Haa ta'uuti malee pirezidaantiin naannoo Benishaangul Ashadli Alhassan warri Amaaraa asittuu bobbahuun isaanii rakkoo waa takka hin qabu. Benishaangul fi Amaarii waan ollaa tahee fi dhimma Benishaangul Gumuzii keessa Amaarii harka galfachuu fi mirga qabaa jedhe jira. Komaand poostii Itoophiyaa jalatti Amaaraa qofa osoo hin taane naannoo fagoo jiranii ka akka uummattoota kibbaa Sidaamatii fi Gambeellaa irraa warri nu birmatanii nu gargaaraa jiranuu odoo jiranuu dhimma warra Amaaraa kana qofa ajandaa godhuun waan hin barbaachisne jechuudhani warra humnoonni Amaaraa akka Benishaangul Gumuzii keessa bayan gaafatanii qeeqee jira pirezidaantiin Benishaangul Gumuzii kun. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa'isaan biraanii gaayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondarii keessattuu kalee dhukaasii guddaan akka ture gabaasne ture. Dhukaasii guddaan Voice of the Reason waabeeffachuun gabaasne kunin sababii isaa maal akka tahe akka hin beekamne waraana Shaabiyaatii fi faannoo Amaaraa yookaan waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi faannoo Amaaraa jidduutti walitti bu'iinsi akka dhalachuu danda'ullee gabaasne turre. Karaa kennan ammoo naannoo kana keessatti warra Qimaantitii fi warra Amaaraa jidduutti faannoo yookaan ammoo shiftoota adda addaa jidduutti walitti bu'iinsi dhalachuu akka danda'ullee yaada kennine turre. Ammaan tana odeeffannoon magaalaa Gondar irraa dhuftu walitti bu'iinsi Gondarii keessattuu dhalatee sababii isaa maal akka tahe sirriituu addeessee yookaan qulqulleessee jira. Odeeffannoo kanirraa kaanee Gondarii keessatti wanni tahe kalee faannoo warri jedhamu ka akka shiftaa garee gareen gurmaahee naannoo Amaaraa keessattuu akkuma magaalota kamii magaalaa Gondarii keessallee saamicha geggeessaa turanii faannoon
gurmoofte kunini galgalaani mana nama qimaantii abbaa qabeenya tokko deemuudhaani qabeenya kan kee nuu kenni ati warra shiftaa qimaantitii fi juntaa gargaarta jechuudhaani doorsisanii abbaan qabeenya kunini qabeenya isallee akka hin saamne ittisuullee hin dandeenye waan lubbuu isaatiif sodaatee fi qabeenyi isaana kana hin ittisne qabeenya kana saamanii deemuu odoo qabanii yookaan qabeenya saamanii hin deemne abbaa qabeenya gumuzii kanallee achittuu ijjeesanii waan hafe gubanii deeman kunini magaalaa Gondarii keessattuu tahee dhukaasii kalee galgala akkasittuu geggeeffame guddaani jedhamu sunini saamicha qabeenya qimaantii irrattuu geggeeffamu qimaantonni saba xiqqaa naannoo Amaaraa keessa jiraatu ka Gondarii keessa baay'inaan qubatu sabni kunini waggoota dheeraa fi milishoonni Amaaraa faannoon waraana guddaa irrattuu geggeessaa jira ammaan tanallee waraanni sun deebi'ee dhalatee jira karaa biraatiin ammoo magaaluma Gondarii kan keessatti yeroo ammaan tana qabeenyi halkan hin saamama keessattuu qabeenyi warra Tigraay waliin walittuu hidhatu yookaan ammoo warra dhalattoota Tigraayitii fi warra qimaantii agoo jedhaman akka malee saamaa turanii ijoollee xixiqqoo warrallee butuudhaanii maallaqa maatii gaafatanii maallaqa jechuun akka ransom jedhamsan ijoollee butan sun keessa daa'imii tokkini butame jira daa'imii kunillee abbaa qabeenya nama qimaantii tahee jedhama miiliyoonii tokko gaafatanii abbaa irraa abbaan kun ammoo miiliyoonii san hin qabu 100,000 walii galame 100,000 eegii fudhataniin duubattu daa'ima umrii 18 kana warri shifta Amaaraa qimaantii jedhanii waan yaadaniif abbaaf hin deebisne gorra'anii jiran yookaan ammoo ijjeessanii jiranii mormirraa muruun jechuudhaani daa'im xiqqa kana wanni akka malee nama aarsa tokkini achi gara Gondarii kanarra dhagaame jira kanaan durallee haaluma wal fakkaatuni ijoollee xixiqqoo umrii 9 haga 13 tayan nama 3 Gondarii keessa butamee maallaqa maatii gaafatanii eegi maallaqa haga humni isaanii maatiin kaffaleen dubattu shiftoonni Amaaraa ka Gondarii kun ijoollee sadan kana ijjeesu miidhuma kanarrattuu gabaasne ammaan tana shiftaani gurmoofte kunini akkasiin ummata qimaantitii fi ummata adda addaa saba biraa ka Gondarii keessa jiraatu irrattu miidhaa dhaqqabsaa turanii karaa biraatiin ammoo barattoota yuunivarsiitii Gondarii baratanii ka Tigraahii jiranii barattoota raayyaa irrattu miidhaan guddaan dhaqqabe barattoota raayyaa kan hedduu isaanii akka faannoon tumee saamelleetti dubbatama sun qofa odoo hin taane mootummaan naannoo Amaaraalleen warra juntaa fi hojjatu jedhee barattoota raayyaa irraa dhufanii hedduu isaanii mana hidhaattu naqee jira jedhama siyaasa naannoo Amaaraa keessatti wanni nama hin galle tokkine raayyaan Tigreedha walqaayiti Tigreedha Tsageden Tigreedha jedhanii karaa biraatiin ammoo ijoollee raayyaa ka Tigraahii keessa jirtu juntaa waliin jirtanii isin Tigrummaa jaalattanii Tigrummaa dhaadheessitan jedhanii akkasittuu hidhaa jiranii Gondarii keessatti torbaan kana ijoolleen raayyaa hedduutti hidhame Gondarii qofa osoo hin taane ijoolleen Oromoo kan yuunivarsiitii Dabra Maarqosii Goojjamii keessattuu baratan ka Bahar Daarii baratan odoo gara Benishangul Gumuzii gara Wallaggaatti dhufaa turanii hedduun isaanii karaa gubbaatti faannoo Amaaraatiin hidhamu faannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin qabamu ijoollee sun keessa namni lamini ana Jaawwii godina Awwii keessatti ijoolleen agoo akka hiiksiftellee gabaasnee jirra ammaan tan naannoo Amaaraa keessatti waan gos kanattu deemaa jira naannoon Amaaraa hardha seera dabarsitee jirti magaalaa gudditti naannoo Amaaraa Bahar Daarii keessatti mootummaan saamichaa to'achuu dadhabe milishoonni gurmaawan mana waaqaa bataskaanaaf masjidilleen irraa nafne abbootiin qabeenya hootelii irraa nafne dhaabbileen mootummaa manneen barnoota waajjira mootummaa kaampii waraanaa ka waraanii keessa dhiisee deeme hunda saamaa jiranii amma naannoon Amaaraa Bahar Daar magaalaa gudditti kana saamicha to'achuu waan dadhabaniif irra deebisanii seera baasanii jiranii warra milishaa mootummaa waan dabarti raayyaa ittisa biyya waan dabarti namni tokkollee waraana qabate qawwee qabate gajara qabate
baanga qabatee deemuu hin danda'u jedhee naannoon Amaaraa akkasittuu seera baasee jira. Warra seera kan cabsu tarkaanfii cimaatu irrattu fudhatamaa. Namni qawwee qabdan meeshaa qabdanii ufeega qawwee keessan qabadha gajaraan ufeega baangan ufeega akaafan ufeega jechaa ture. Mootummaan Amaaraa seera dhaba yookaan ammoo seera dhabummaa babal'isuun ammaan tan to'achuu dadhabe nama meeshaa waraanaa qawwee qabate magaala keessa deemu tarkaanfii irratti fudhannaa hidha haga ijjeecha tarkaanfii irratti fudhachuu deemaa jedhame akkasittuu seerii darbee jira. Halkan sa'aatii 6 gaa'ee jennaan namni akka lukkuutti manatti galuu qaba. Haga ganama bariitu mana keessa bahuun hin danda'amu. Bajaajiin hin deemu, konkolaataan hin jiru, daldalli hin jiru, manii farsoo hin jiru, manii jimaa hin jiru, manni biizinesi jedhamu cuftu galgala sa'aatii 6tti cufamuu qaba. Magaala gudditti Amaaraa Bahar Daarii keessattu naannoo Tigraahii wajjin waraana godhaniin namni hunduu qawwee hidhadheedhanii Oromiyaa weeraruu fi qawwee nama hundattuu qoodanii ammaan tana to'achuu dadhabanii jiranii rakkoon gosa kana naannoo Amaaraa magaala gudditti Bahar Daarii qofa miti Gondar isinitti himne turre bakka waraana irraa fagoo jirtu magaala akka Dabra Birhaan fa keessattu saamicha hamaatu jira. Warri afaan waraana jiru Kombolchaa fi Dese saamichi akka malee hama. Warri waraanaan to'atame hunduu wal saama milishaan Amaaraa hin saama warri Tigraayitiin wal saamanii qabeenyi namni horate ammaan tan tokkolleen hin hafne akkasittuu miidhaan guddaan dhaqqabe. Naannoon Amaaraa labsii yeroo muddamsaa hama kasochii uummata dangeessu akkasittuu labsitee jirti. Waan gosa kanattu deemaa jira. Odeeffannoo kanirraa amma gara odeeffannoo waraana Tigraahiitu dabarraa humnoonni ittisa Tigraahii waraana geggeessaa jiraniin karaa Gondariif Bahar Daar yookaan ammoo Gondariif Gojjame walitti fidurratti ka argamtu magaala Addis Zaman to'annee jirra jedhan. Magaalii Addis Zaman kunni karaa guddicha Ethiopia kaabaa ka Gondariif Finfinnee dhufu irrattu argamti. Magaala sanii gadittu ka argamtu magaala warataas to'achuu fi warri Tigraahii ibnaati magaala jedhamu irraa socho'aa wayita turanittu riqichi laga Tekkaze ka magaala ibnaati fi amda warq walittu fidu mootummaan Abiy Ahmediiti fi milishoonni Amaaraa kalee cabsuu dhageenye jirra. Har'a warri Tigraahii kunni magaala Addis Zaman to'annee jirra jedhanii. Addis Zaman jechuun maqaa gaazexaa Ethiopia gaazexaa afaan Amaaraa guddaa mootummaa sun jechuudha. Maqaan gaazexaa suni magaala kanarraa moggaafame. Addis Zamaniin kunni waraana addunyaa lammaffaan dubattu Haile Sillaaseen ka Ingilizattu baqate Ingiliz irraa karaa Suudaaniitiin yoo gad deebi'u bakka sunittu boqote Ethiopia fi ammaan duba boqonnaa haarawaa bara haarawaa jedhee Addis Zaman jedhee moggaasii magaala sunilleen akkasiin moggaafame. Gaazexaan Addis Zaman jedhamu ka mootummaan Ethiopia The Herald gaazexaa jedhamu ka Ingilishii wajjin qopheessulleen maqaan isallee moggaasisalleen kanirra dhufee jedhama. Magaalii Addis Zamanii kunni ammaan tana to'atamtee jirti jedhamee jira. Magaalii kunni to'atamuyyuu odoo hin taane qarqara sunittuu dhiyaatennaan Gojjamii fi Gondar warri Tigraahii gargari kutu deema. Akkuma jechuun Walloo fi Gojjamii Gondarii gargari kutanii lafa Amaaraa bakka afurittuu gargari muru deeman jechuudha. Haala kanattuu jira. Odeeffannoo wal fakkaatuun mootummaan ageenyota shaagare kan naannoo Amaaraatii fi Abiy Ahmedii waraan isaa ka Tigraahii dhihaa keessa jiru hedduu isaa baasee gara Walqaayitii fi Tsagedee irraa gara Warataatii fi gara Addis Zamanii kanattu gara Dabra Taaborii magaala gudditti Gondarii kibbattu babbaasee jira. Dabra Taaboor magaala gudditti Gondarii kibbaa warri Tigraahii kanaan dura qabate ture garuu dhiibamanii keessa bayanii ammaan tana karaa ibnaatiin achittu dhiyaachaa odoo isaan jiranuu riqichi laga Tekkaze gubbaattu jaarame kunni akkasittuu kalee akka caphu yookaan ammoo diigamu godhame gara waraanatiin waan sunittu deemaa jira. Waraanni Tigraahii kunni haala gosa kanaatiin geggeeffamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii warri Tigraahii kunni magaala ibnaati eegii to'atanii gara Addis Zamanii deemanii bakka laga Tekkaze bakka waraanni Tigraahii walittu qabamettu haleella xayyaara
cimaa geggeessaa oole haleela xayyaaraa kanaanii konkolaataa fi waraana Tigraay irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabse warri Tigraay dubbachaa jiranii haleellaan xayyaaraa kunini haleellaa kan caalaa kanaan dura godhame caalaa akka malee cimaa jedhama mootummaan Abiy Ahmed warri Tigraay gara Bahar Daar yookaan Gondar akka hin deemne dhaabuu fi haleellaa jalqabee cimsee akka ittiin deemu dandayu agarsiisu humni isaa agarsiisuu fi akkasitti deemaa jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana muddamsu guddaa keessa seenee jira. Yoo warri Tigraay kun milkaa'ee Gondar yookaan gara Bahar Daaritti deeme Abiy Ahmed fi akka malee oduu hamaa ta'uu danda'a. Waraanuma Tigraayitiin walitti qabatee uummati Tigraay ammaan tana beela hamaa fi saaxilamee jira jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa 31 waraanii kun dhaabbatee gargaarsi atattamaan uummata Tigraay akka dhaqqabuu danda'u mootummaan gamtooman akka mootummaa Ethiopia irratti dhiibbaa godhuu xalayaa barreessuun gaafatanii jirani. Dhaabbileen gargaarsa 31 ta'an kunini xalayaa kana ka barreessanii hoggana mootummoota gamtoomanii ka waliigala Antonio Guterres fi akka taheettu dubbatama. Antonio Guterres waraanii kun dhaabbatee ummati nagayaa gargaarsa argachuu akka dandayu waan dandayu cufa akka godhu mootummoonni gamtooman dubbatanii jirani. Antoniyoon kanaan duratti mootummaan Abiy Ahmediitii fi warri Tigraay wal mo'achuu hin dandeettanii gara waraanatti deema rakkoo kana mariini furadha jechuudhaani gorsuu isaa gabaasni turre. Gara biraatiin ammoo waraanii Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru kan tana gara Afariitii fi gara naannoo Amaaraatti babal'ata haga tokkoon Afariirra dhaabbatee jira. Waraanii kunini ummata Tigraay beela hamaa fi saaxilee jira jechuudhaani ijoolleen xixiqqoon beelaan dhumachaa jiranii haawwan beelaan dhumachaa jiran jechuudhaani pireesii addunyaa wal harkaa fuudhee gabaasaa jira. Aljaziiraan akka gabaasettu mootummaan Itoophiyaa karaa konkolaataan gargaarsa ittiin geessu cufuu irraa kan kahe yeroo ammaan tana ummati miiliyoonii 1.8 beela hamaa fi saaxilame. Itoophiyaan beela gosa bara 1980 keessa beeloftisanii beela'uu deemti. Ummata guddaatti sodaa du'aatiin ammaan tana waliin jiraachaa jirachuudhaani ijoolleen xixiqqoon beelii hamaan lafa seenee dhumachuu jalqabanii jiran jechuudhaani Aljaziiraan beela kana viidiyoo fi suuranii haala deeggarameenii agarsiisee jira. Akka Aljaziiraan jedhutti dhaabbileen gargaarsalleen gargaarsa dhiyeessuu hin dandeenye mootummaan Abiy Ahmed warra Tigraayittu gargaarsa dhowwaa akka hin seenne waraana godhuudhaan dhowwuutu jira jedhee yoo himatullee Daayireekteriin dhaabbata gargaarsa Ameerikaa kaa'idil addunyaa Samantha Power gargaarsa kadanqaa jiru mootummaa Itoophiyaa jettee himattee jirti jechuudhaani. Samantha Power mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsa fi balbala banee ummatii du'a irra oolu akka godhu gaafattee jirti jechuudhaani. Karaa sulleeni akkasittu barreessa jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo dhaabbileen gargaarsaa konkolaataa midhaan fe'anii gara Tigraay deemanii gadi hin deebine gara Finfinnee yookaan naannoo Afariitti jedhamee odeeffannoo dhiyaate walittu qabatee warri naannoo Tigraay ibsa baasanii jiranii konkolaataan kun kan gad deebi'uu dadhabanii fi boba'aan waan irraa dhumatee fi jechuudhaani dubbii himaa mootummaa naannoo Tigraay Gatachoo Raddaa dubbatee boba'aatu irra dhumate. Lammaffaa konkolaachistonni gara naannoo Afariitti gad deebi'uu sodaatanii maal jennaan dhiibbaa warratti godhamuu fi miidhaa warratti dhaqqabu sodaatanii jechuudhaani. Konkolaataan Tigraay dhaabbate kun waan biraatiif itti fayyadamaa hin jirru rakkoo mootummaan Abiy Ahmed uumettu konkolaataa kana deebi'uu dhoowwee jechuudhaani akkasitti deebii kennee jira. Gara biraatiin ammoo Gatachoo Raddaa naannoon Afarii uummata Tigraay naannoo Tigraay wajjin waraana barbaaddii kunini sirrii miti mootummaan Afarii dubbii barbaadu kan dhaabuu qaba yookaan tarkaanfii fudhannaa jedhee dubbatee jira. Uummata Afariitiif naannoo Afar wajjin diinummaa hin qabnu gaafa Afar dhufnellee nagaan turre nagayaan keessa baane ummati Afarii kanaaf ragaadha. Yoo amma immoo dubbii nu barbaadanii piroojeektii Abiyyi bakkaan baasuu fi ka waraana feetan taate tarkaanfii isinirratti fudhachuu deemna jechuudhaani akkasittu dubbatee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Tigraay ibsa mootummaa naannoo Tigraay waabeeffachuuni. Oduulee kakkaneegii jenneen dubattu oduu gaggabaabduu takka lama isin biraan hageennuti. Naannoon Tigraay waraana kan keessatti mo'achaa kan jirtuu fi waraana keessatti dargaggoota
mi'a lubbuu hin beekne hashiishii nyaachisuudhaan waraan isaanii hashiishii nyaachisanii gara waraanatti ergan jedhee mootummaan Abiy Ahmediitii fi mootummaan naannoo Amaaraa yeroo hedduu himachaa turanii mootummaan naannoo Amaaraa akka jedhutti karaa Suudaaniitiin karaa Humaraatiin Tigraay fi galuu fi karoorfame hashiishii kuntaala 183 qabne jirra jedhanii hashiishii warri waraana fi barbaadu guddaan fe'amee gara Tigraayitti deemu kun qabamee jira kunin dirree waraana jijjiiruu danda'a maal jenna warri kuyyuu hashiishii nyaanne hashiishiin fudhanne loluu hin danda'anii jedhanii dubbatanii jiranii dhiyoo kana waraanii Tigraay hashiishii nyaataa jedhame warra du'e barbaanne sakattaanee hashiishii hin garre wanni nu irrattu agarre almi ምግቦችና ኃይልና ጉልበት ሰጪ ምግቦች nyaata madaalawaa fi nyaata humnaa fi anniisa namaa kennan dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa idil addunyaa juntaa fi kenne waraqaa eenyummaa wajjin agarree jedhanii dubbachaa jiranii amma immoo konkolaataa fe'amee gara Tigraay geeffamaa jiru hashiishii kuntaal 180 olii qabnee jirra jechuudhani warri Amaaraa warra Tigraayiitiif dhumatte hashiishiin warra irraa qabamee jira jechuudhani akkasitti nu kofalchiisaa oolanii kalee jechuun oduu qoosaas tokko isin dhiyeessine turre goota naannoo Amaaraa kalaashii badhaafame harka duwwaa junta 15 barbadees junta 15 boojii 40 ka barbadees harka duwwaa isin biraan geenne turre amma immoo kuno akkasittuu hashiishin qabamee jira naannoo Amaaraa irraa odeeffannoon hin dhufne hin jiru magaala Adaamaa keessatti ammoo fardeen abbaa hin qabne 130 magaalii Adaamaa to'annoo jala oolchinee jirra fardeen abbaa hin qabne 130 ammaan tan to'annoo jala oolchinee fardeen kanaa fi kunuunsi barbaachisaan godhamaaf jira jedhanii fardeen abbaa hin qabne jedhanii dubbatanii fardeen Oromoo yeroo hiriiraa nu barbaachisaa gad fida jedhanii abbootii horii warra farda irraa Oromoo irraa fidanii amma farda hiinee jedhanii fardi 130 kunini hidhamuun isaa namni hedduun yaaddoo keessa galchee jira magaalii Adaamalleen akkuma magaalaa Finfinnee babal'attee gara baadiyyaatti deemtee ummata Oromoo akkasittuu jechuun buqqisaa jirti abbaan farda abbaan sangaa abbaan sa'a lafisa dhabee manisaa dhabee ufiyyuu karaa gubbaattu gala horii isallee facaasee akkasittuu baqataa jira akkasittuu jiruun isaa mancawaa jirtedhani Adaamanis akkuma Finfinnee babal'achaa jirti gara biraatiin ammoo fardii kunini kanaan dura gaarii fardaatiin tajaajila kennaa ture ammaan tana bajaajin dhufee bakkisarra waan fudhatee fi fardii bakka baadiyyaa qarqara magaalaa wantaan malee jiddu galeessa magaalaa faattu faayidaa waan hin kenneefi warri gadhiisuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira akka hundaafuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana magaalii ummata baadiyyaa nyaachaa jira magaalii jechuun ummata buqqisaa jira fardeen nyaachaa jira akkuma kun oduurra dhagaa jirtan horii hoolaa re'ee saawwan sanga hunda fixaa jira magaalii babal'achuun jiruu baadiyyaa ka ummata qarqara magaalaa jiru kalaaf qotatuu fi horsiifatu akkanattuyyuu diigaa balleessaa jira walgahii biltsiginnaa Oromiyaa godheen Abiy Ahmed biltsiginnaan Oromiyaa akka malee dallantee jirti Abiy Ahmedittu torbaan lamaan duratti walgahii godhame kanaan mootummaa haaraa dhaabbatuu fi waan haala Oromiyaatii fi Itoophiyaa ka waraana hunda gamaggamanii ummatiin ujibbee jira misoomii hin jiru guddinni hin jiru ummati akka malee nu balfee jira ummati amanamummaa nurraa hin qabu jedhanii dubbatanii kanaaf ammoo kallattii biltsiginnaani biyyaalessa lafa kaahee nu biltsiginnaa Oromiyaa kana akka ergamtuu biltsiginnaa Amaaraatti nu fudhatanii sirna nafxanyaatti deebi'aa jira jedhee ummati akkasittuu amanaa jedhanii warri biltsiginnaa Oromiyaa Abiy Ahmeditti quba qaban Abiy Ahmed achirraa galee maal godhe walgahii biraa guyyaa biraa yaamee warra biltsiginnaa warratu gurmeessee garee addisuutu fi garee shimallisi achirra dhukkee walirraa kaasanii shimallis irrattu qeeqii dhiyaate ati biyya bulchuu hin dandeenye sittuu ummataa fi gaafii deebisuu dadhabee Oromiyaan harkaan kee jirti ka federaalii waan biraati Oromiyaa sittuu bulchuu dadhabee sittuu misoom fiduu dadhabee sittuu ummata amansuu dadhabee sittuu saamicha lafaa hambisuu dadhabee sittuu kiraa sassabdummaa fi kachachala guna to'achuu dadhabee hanqina kan keetii balleessan keetiin akka malee duulii guddaan irrattuu geggeeffame duulii kunini Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmed yoo danda'e
hin danda'alle aangoo irra kaasuyyuu dandayaa Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmed birattu garee adda addaa jaaree jira jedhamee warri Amaaraa kun duula guddaa irratti godhame ari'amuu qabaa jedhanii namichi kan ilkaanitti cina jiranii inni Amaaraa deemee Gondar dhaqee bakka adda deemee warra amansiifachuu fi carraaqullee gaafa jechuun nafxanya cabsine jedhu dhiifama gaafatullee ammallee jechuun warri kun ilkaan isaa fi cininanii itti cininanii jiranii Abiy Ahmed fi isa walitti naqanii jiranii Abiy Ahmed isa ari'uu dandayaa jedhamee jira bor naannoo Oromiyaatti Pirezidaantiin Oromiyaati fi hoggansi Oromiyaa muudamuu deema Shimallisitti fufamoo ittiin fufu hin laalla garuu Shimallisiif Abiyyi jidduu warri Amaaraa seenee dubbii laaqaa jira ammaan tana Oromiyaalleen federaalleen hundura koo keessa jirti daawwattoota keenya